Bitootessa 17 2023 harka fuunee daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV ashamaa akkam jirtu. Kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu guyyaa har'aa waliin aan Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV hamma xumura sagantaa keenya nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ijoo oduu dargaggoonni Oromoo sababa humnaan leenjii waraanaaf qabamaa jiraniif qaamolee nageenya biltiginnaa baqachuun hojii dhabdummaa hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhagahamee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Guyyoo Keebbeetti waraanni biltiginnaa saamicha yoo hammeessan aanaa Jimmaa Horoo keessatti ammoo ilmaan Oromoo irratti hidhaa fi dararaa hammeessanii jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni faashinistiin PP godina lixaa Shaggar aanaa addaa Bargaa keessatti uummata saamuu hammeessee jiraachuun baramee jira. Godina addaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu caasaan biltiginnaa jiraattota baasii adda addaaf saaxilee jiraachuun baramee jira. Godina lixa Wallaggaa ona Qontaalaa keessatti dhukkubni girifaa namoota yeroo ajjeesan waraanni biltiginnaa nama tokko aanaa Keltuu Kaarraa keessatti galaafatee jiraachuu maddeen Bilisoo TV'f gabaasanii jiru. Godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa konkolaachisaa tokkoo fi gargaaraa isaa waliin ajjeesuun konkolaataa gubuun dhagahamee jira. Hidhamtoonni mooraa Sanqallee jiran eebba Bitootessa 10/2023 qabaniif turaniif baatii tokko itti dabaluun baramee jira. Miseensonni waraana raayyaa ittisaa fi poolisoonni humna addaa Oromiyaa 2 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi lixa Wallaggaa Laataa Sibuu irraa gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiraachuun baramee jira. Naannawa hongee miidhametti daa'imman haawwan ulfaa fi manguddoonni dhibee yeroo dheeraaf saaxilaman xiyyeeffannoo barbaadu jedhe oldohoonni haakimtoota Oromiyaa. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV kan hanga ammaa turtii waliin goone ijoo oduu keenya ta'uu isin hubachiifna. Amma gara bal'ina oduu keenyatti isin ceesifna nu faana turuu hin dagatina. Bal'ina oduu dargaggoonni Oromoo sababa humnaan leenjii waraanaaf qabamaa jiraniif qaamolee nageenya biltiginnaa baqachuun hojii dhabdummaa hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti urjii sabaa waan qindeeffatte qabdi. Dargaggoonni Oromoo sababa humnaa leenjii waraanaaf qabamaa jiraniif qaamolee nageenya biltiginnaa baqachuun hojii dhabdummaa hamaaf saaxilamaa jiraachuun dubbatu. Bitootessa 5/2023 murni afaan qawwee aangoo irraa tiksachuuf ilmaan Oromoo humnaa fi guyyoomsaa qabee leenjii waraanummaa kennuuf adda waraanatti baasee aarsaan barbaachifne kaffalchiisaa jiru. Har'as rakkooleen impaayera keessa jiru karaa nagaaf fixaa jechaa haadholee Oromoo jalaa dargaggoota qabee leenjii waraanatti erguu hin dhaabne. Torbee darbe irraa qabuun Oromiyaa cufa irraa dargaggoota humnaa fi goomsaa leenjii waraanatti ergaa waan jiraniif dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii baqachaa jiru. Sababa kanaanis hojii hojjetaanii fi jiraachisaa dhiisuun hojii dhabdummaa hamaa fi maatii isaanii irraa fagaatanii baasii dabalataaf saaxilamuun barameera. Magaalotaaf baadiyaalee murni biltiginnaa keessa socho'u keessatti caasan nageenya akka baqachaa jiran kan nuuf himan dargaggoonni Oromoo qe'ee abbaa isaanii irraa mirga jiraachuu danqamuu dubbatu. Caasaan murna biltiginnaas aanolee to'annoo isaanii jala jiran irratti baay'inaan dargaggoota barbaadanii ramaddii qaamolee nageenya mana uummataa jalaa bulchuun dargaggoonni yeroo manatti deebi'an qabanii fe'aa waan jiraniif sababa kanaanifis dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisanii bakkoota adda addaa rakkoo nageenyaa saaxilamaa jiraachuu odeessonni Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa buunii odeessan. Godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu caasaan biltiginnaa jiraattota baasii adda addaaf saaxilee jiraachuun dhagahamee jira.
Bitootessa 15 2023 murni hojjettoota mootummaa mindaa ji'a kutan jechuudhaan qonnaan bultoota irraa midhaan kiiloo guruu fi jiraattota magaalaa irraa maallaqa funaanuun bilxiqinnaan ummata magaalaa Burraayyuutti deddeebi'uudhaan maallaqa funaanaa jiraachuun dhaga'amee jira. Godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti bitootessa 2023 daandii cirracha gurraachaa keessoo magaalichaa caccabe suphina jechuudhaan qarshii 2,500 hanga 5,000 uummata irraa funaanaa turuun ni yaadatama. Maallaqni sun eessa gahee eessa osoo hin beekaminiif daandii sunis suphamin bitootessa 13 2023 garaagarummaa guyyaa 12 booda qarshii gataanaa 500 ol aanaan 500,000 uummanni akka dabalataan kafalu dirqisiisaa jiraachuun maddeen bilisootii fi naannichaa ifoomsanii jiru. Hawaasni magaalichaa gama isaanii maallaqa armaan dura kafalee eessa geessitan haala'umsa jireenya itti rakkachaa jirru osoo argitanii akkamitti deebitanii nu gaafattu jechuu yeroo gaafatan deebiin isaan hawaasaaf kennan ifannaa fi doorsisa malee wanti qajeellaan akka hin jirre maddeen magaalaa Burraayyuu bilisootiif himanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Guyyoo Keebbeetti waraanni bilxiqinnaa saamicha yoo hammeessan aanaa Jimmaa Horoo keessatti ammoo ilmaan Oromoo irratti hidhaa fi dararaa hammeessanii jiraachuun dhaga'amee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti urjii sabaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Qawoo Qabeetti waraanni bilxiqinnaa saamicha yoo hammeessan aanaa Jimmaa Horoo keessatti ammoo ilmaan Oromoo irratti hidhaa fi dararri jabeessan. Bitootessa 15 2023 ilmaan Oromoo saamuu fi hidhuun kan adeemsifate waraanni murna bilxiqinnaa ilmaan Oromoo maallaqaa dabalatee midhaan nyaataa kuufatan saamamaa fi nagaan ba'anii galuunis erga itti ulfaatee waggoota lakkoofsiseera. Bitootessa 13 2023 waraanni uummata Oromoo goluu godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gawoo Qeebee bulchiinsa magaalaa Aroojii buufatee jiru manneen namoota irra deemuudhaan midhaan keeshaa 30 ol saamanii jiru. Oduu biraatiin godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horoo ganda Uunee keessatti dargaggoo maqaan isaa Maammee jedhamu qabuun reebicha ulfaataa erga irratti raawwataniin booda mana hidhaatti darbatanii jiraachuu maddeen bilisootiif himanii jiru. Godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa konkolaachisaa tokkoo fi gargaaraa isaa waliin ajjeesuu fi konkolaataa gubuun dhaga'amee jira. Bitootessa 15 2023 ilmaan Oromoo irratti yeroo ammaa miidhaa lubbuu fi qabeenya waraanni faashinistiin Abiy Ahmad raawwatuun alatti humni qabiyyee durii deebisanii of gurmeessuun finxaaleeyyiin Amaaraa maqaa fannoo socho'uu ajjeechaa suukanneessaa fi mancaatti qabeenya raawwachaa turuun itti fufanii jiraachuun dhaga'amee jira. Mana nagaan bahee galuu kan itti ulfaate uummanni Oromoo dachee isaa irratti rakkoo hamtuu arguun qorqalbii miidhamaa kan jira yoo ta'u bitootessa 13 2023 godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa naannoo addaa Guutinii fi Abbaa Muusaa gidduutti bakka argamtu mandara tokko jedhamu kan waamamtu keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa fannoo jedhaman konkolaachisaa tokkoo fi gargaaraa isaa konkolaataa irraa buusuudhaan ajjeesanii jiraachuun dhaga'amee jira. Namoonni gocha suukanneessaa kanaan du'an maqaan isaanii Abiyyee Gammachuu konkolaachisaa fi Darajjee kan jedhamu ammoo gargaaraa yoo ta'u isaan lamaan erga ajjeesan booda konkolaataa jalaa gubanii deemanii jiraachuun dhaga'amee jira. Oromoof Oromummaa balleessuuf sirni bilxiqinnaa Oromiyaa keessatti jeequmsa uumee ofii jiraachisuuf jecha bakkoota garaagaraa irraa humnoota adda addaan waamuun dhiiga lammiilee Oromoo dhangalaasaa tapha siyaasaa godhatee itti fayyadamuun lubbuu qulqulluu taphachaa jiraachuun dhaga'amee jira. Waraanni faashinistiin PP godina lixaa Shaggar aanaa addaa Bargaa keessatti uummata saamuu hammeessee jiraachuun baramee jira. Bal'ina oduu kanaa urjii sabaa waan qindeeffatte qabdi.
Waraanni faashistii PP godina lixa shaggar aanaa Aadaa Margaa keessatti uummata saamuu hammeesse. Bitootessa 15 bara 2023 faashistiin Abiyyi Ahmad erga maqaa komaandii poostiin loltoota isaa fi amanamoo ta'an dachee Oromiyaa keessatti bobbaasee uummanni Oromoo iyyaa fi watwaannaa malee nagaa fi tasgabbii hin arganne. Gareen midhaan uummata Oromoof of ijaaraa bilxiginnaan loltoota farra uummata Oromoo ta'an bobbaasanii godina lixa shaggar aanaa Aadaa Margaa magaalaa Incinnii keessatti Dilbata darbe bitootessa 12 bara 2023 uummata midhaan gurgurachuuf gabaa dhufe irraa nyaata milishaa jechuun midhaan kiiloo giraamii 5 dirqamaan irraa fudhachuun turani. Kana malees guyyuma sana galgala magaalaa Incinnii keessaa hidhamtoota siyaasaa hedduu halkan mana hidhaa keessaa konkolaataa fe'uun bakka isaan buusan hin beekamin jiraachuun maddeen aanichaa Bilisoo TV'tti himanii jiru. Hidhamtoonni mooraa Sanqallee jiran eebba bitootessa 10 bara 2023 qabaniif turaniif baatii tokko itti dabaluun baramee jira. Bitootessa 15 bara 2023 diraamaan araara sobaa bilxiginnaan qopheeffate harkatti fashalaa'uun hidhamtoota siyaasaa godinaalee Oromiyaa irraa fi namoota maallaqaan bitanii mooraa leenjii Sanqalleetti leenjisuuf maqaa waraana bilisummaa Oromoo galchuuf turaniif turtii baatii tokko dabalanii jiraachuun dhagahamee jira. Namoonni diraamaa sobaa waamicha mootummaa naannoo Oromoo nuuf godheen gale jedhanii akka dubbataniif mooraa Sanqalleetti leenjii fudhachaa turan kun jimmata darbe bitootessa 10 bara 2023 eebbifamuuf sagantaan qabameefii ture. Sagantaa eebba isaanii diraamaa araara PP'n durfamee waan irratti barameef mala biraa qopheeffachuuf ji'a tokkoof akka tursiifaman kan dubbate maddii keenya dokumantarii haarawaa ji'a tokkoof itti leenjisan bitootessa 14 eegalchiisuun ibsamee jira. Dhuma bilxiginnaa keessoo osoo hin baane shaggar kibbaa lixa mooraa Boolaay irraa kiiloomeetira 8 irratti kan argamtu ganda silkii Ambaa jedhamu irratti bitootessa 14 bara 2023 naannoo sa'aa laaqanaa gubbaatti wabootti waraana bilxiginnaa waan haleeleef kaabinoota PP naannichaa gara magaalaa Finfinnee baqachaa jiraachuun maddeen dabaluun ibsanii jiru. Godina lixa Wallaggaa ona Qontaalaa keessatti dhukkubni girifaa namoota yeroo ajjeesan waraanni bilxiginnaa nama tokko aanaa Keltuu kaarraa keessatti galaafatee jiraachuun maddeen Bilisoo TV'f gabaasanii jiru. Bal'ina oduu kanaa urjii sabaa waan qindeeffatte qabdi. Godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa keessatti dhukkubni gifiraa namoota yoo ajjeesu waraanni bilxiginnaa nama tokko aanaa Qilxuu kaarraa keessatti galaafate. Bitootessa 15 bara 2023 impaayiriitti waraaneen aangoo isaanii tiffachuuf beela osoo arganii hin jiruu fi humna keenya olii miti akkasumas weerara dhukkuba arganiifis deebii wal fakkaataa laachuun miidhamuu uummata dhoksanii siyaasa isaanii bareeffachaa dhukkuba daddarbaa gifiraa godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa keessatti mudate dhoksuun lubbuun namoota akka obba'u gochuun jiru. Aanaa Qondaalaa gandoota akka Guumaa, Gaaraa, Arbaa fi Qamisee keessatti dhibeen gifiraa kun kan jabaate yoo ta'u hanga ammaatti namoonni 27 du'uun 300 fuulli itti madaa'uu jiraattuun dubbatu. Aanaa Qondaalaa keessatti murni bilxiginnaa tajaajila wal'aansaa dhorkachuun dhibee gifiraa malee dhukkuba busaanis namoonni 3 guyyaatti du'aa akka jiran dabalataan ibsaniiru. Dinuma lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu karraa ganda Guyyoo Secii Bataskaanaa Mikaa'el biratti bitootessa 13 bara 2023 galgala waraanni faashistii PP nama maqaan eenyummaa isaa hin beekamne tokko ajjeesuun gatan. Nama waraanni PP ajjeesee gate kana hawaasni naannichaa reeffa kaasuun guyyaa kaleessa bitootessa 14 awwaaluun maddeen dabaluun odeessaniiru. Miseensi waraanaa raayyaa ittisaa tokkoo fi poolisoonni humna adda Oromiyaa 2 godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi lixa Wallaggaa Laataa Sibuu irraa gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru.
Bitootessa 15 2023 mooraa waraana Bilxiginnaa guyyaa gara guyyaatti diigamuun itti fufuu miseensonni waraana isaan sirnicha gananii bahuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru ilmaan Oromoo humnaan ukkaamsuu fi dantaa gowwoomsaaf gara dirree leenjiitti erguun hojii loltummaa sirnichaa akka tajaajilaniif bobbaasee gocha badii sirna Bilxiginnaa uummata Oromoo irratti raawwatu irratti dammaquun meeshaa fi hidhannoo isaanii fudhatanii gara qabsoo saba isaaniitti deebi'anii jiru. Bitootessa 14 2023 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo mooraa waraana Bilxiginnaa Duwwaa 7 keessaa miliquun miseensi raayyaa ittisa impaayeraa tokko qawwee Turkii fi hidhannoo guutuu waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun simannaa ho'aan taasifamee fi jiraachuun dhagahamee jira. Miseensonni waraana Bilxiginnaa sirnicha ganuun itti fufuun poolisoonni humna addaa Oromiyaa 2 qawwee AKM 2 hidhannoo guutuu waliin godina Lixa Wallaggaa Onalaa taasibuu irraa mooraa diinaa gananii wabootti makamanii jiraachuun dhagahamee jira. Miseensonni waraana Bilxiginnaa kun yeroo hojii loltummaa sirnichaa tajaajilaa turetti gochaamaa osoo hin beekuus ta'ee osoo beekaniis ilmaan Oromoo irratti raawwanneef carraa kanaan uummata Oromoo dhiifama gaafachaa ilmaan Oromoo qawwee diinaa baadhatanii achitti haftanii keessaa ba'anii gara qabsoo sabaatti akka makamanis dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Bilisoo TV sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin amma walitti deebinu qophiilee Bilisoo TV afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.